Dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftan Oromiyaa Kaaffee Miidiyaatti maqaan koo Saamiin jedhama. Kun dhufne egaa qophii haaraa keessummaa haaraa qabanne. Keessummaan keenya har'aa Geetuu Alamaayyoo Tolosaa jedhama. Geetuun dhaggeeffattoota baay'ee keenyaa fi nama haaraa yookiin sagaleen isaa haaraa ta'uu dhiisuu hin danda'a. Warra Geetuu hin beekneef immoo kunoo wal baruu deemaa jechuu jechuudha. Geetuun ONN keessa hojjechaa jira. ONN akkuma beektanii bara 2018 bilisummaan dhufeera jedhamee harka walitti rukutame sana miidiyaa baay'eetu biyyatti galee ONNnis tokkuma achi keessaati. Inni biyya keessa jirus of haaressee gabba'ee yeroo muraasaaf miidiyaanii bilisummaadhaan waan tokko gabaasaa turan. ONNnis miidiyoota kana keessaa miidiyaa tokko ture jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yeroo galee walumaa wajjin galanii jechuudha. Miidiyaan kun akkam hojjechaa jira? Maalirra jira? Biyyattii kana keessatti miidiyaa ta'anii keessumaa bilisaan oduu gabaasuun baay'ee rakkisaadha. ONN hamma humna isaanii hojjechaa jiru. Garuu hojiin kunii rakkoo baay'ee bana. Karaa mootummaas rakkoon hin dhufaa, karaa dhuunfaa namaas rakkoon hin dhufaa, kan eenyummaa isaanii hin beekamneen nama miidhuun jira. Geetuurra dhuunfaadhaan rakkoon irra ga'ee jira. Miidiyaa kana wajjin wal qabatee jechuu kooti. Qopheessituun keenya boontuun gatteessee gaaffiif deebii wajjin gootee jirti. Walii wajjin dhaggeeffannu. Yeroo adda bilisummaa Oromoo 2018 magaalaa Finfinnee seene hiyyama fudhachuudhaanidha kan inni magaalaa Finfinnee seene jechuudha. Achii booda kan inni dhufee magaalaa Finfinnee seene yeroo akkuma Oromoo tokkotti xiqqoonnis bilisa ta'ee hojjechaa ture. Haalli inni amma keessa jiru xiqqoo ulfaataa ta'uyyuu kan hundeessanii uummatuma Oromoo biyyoota alaaf keessa jirantu biyya alaatti hundeessee ture jechuudha. Tole haalli miidiyaan kun itti jiru yeroo ammaa kana haala akkamiirra jira? Ayyee galatoomii miidiyaan kun amma mana hidhaa hojii waliin caalu. Mana hidhaa jira. Nulleesuma waliin hidhaa jirra jechuun hojii waliin caalu. Haalli itti jirru atillee dhuftee waan ilaalte waan hedduu qabda. Egaa bahuun illee baay'ee ulfaataadha. Maaliif hiyyamaatu gibira mootummaaf kanfalu yeroo gadi baanu nuti dhimma Oromoo irratti hojjenna. Oromoodha kan miidiyaan kun miidiyaa Oromooti waan ta'eef dhimma Oromoo irratti hojjenna. Yeroo nuti gadi baanu hiyyama fidaanu hin jedhu. Otoo hin argu akka TV'n kun biyya kana keessatti tamsa'aa jiru waan arganiif hiyyama fidaa jedhu miidiyaa hiyyama hin qabnedha. Miidiyaa dhokatee seenedha jedhanii yerootti hojjettoota keenya nuumaan walitti qabanii illee hidhan jira. Kanaaf miidiyaan ONN haala ulfaataa keessa jira jechuudha. Dooris akkamii faasinirra ga'ee ture kanaan dura wanti miidiyaa kana mudatee jira kanaan dura? Nuti yeroo baay'ee dhimmootuma aadaas, aartii, siyaasas waan dhumarratti hojjenna. Akkas guyyaa yeroo darbe dhimma ayyaana hojjechuuf jennee baanee turre. Fonqolcha mootummaa geggeessuuf jedhanii qabanii illee yerootti mana hidhaatti nu hiraarsanii qarshii humna keenya olillee nu gaafatan akka nuti mana hidhaa sana keessaa baanuuf. Kanaaf bahuu hin danda'u jechuudha. Amma yoonaallee bahuu hin danda'u. Magaalaa Finfinnee keessa jiraatee illee bahuu hin danda'u. Miidiyaa baay'ee akka diinaatti ilaalu jechuudha. Miidiyaan kun miidiyaa Oromoof hojjetudha. Rakkoo uummata isaatii ibsudha. Miidiyaan rakkoo uummata isaatiin ibsu taanaan immoo miidiyaa maaliiti? Kanaaf jecha ammayyuu firiidamiin qabu walaba miti jechuu barbaada. Tole ati ogeessaa ONN Oromiyaa News Networkidha. Kanaan dura bara 2000 meeqa akka ta'e yaadadhu garuu hidhamtee osoo hin turin dura rukutamuu dhageen ture. Haalli sun maal ture nu ibsi? Galatoomii seenaan isaan 2000 kan biyya 2016 lixa Wallaggaatti dhaladhe namicha Maccaatee ilma Maccaatee. Walumatti nu qabanii nuuf naannaniiti dhaqanii xollaa itti nu galchanii irra deebi'aa iddaggamu kan jedhu sana nu kennanii
waraqaa nu kennanii biyyatti gallee gaafa biyyatti gallu ammas qabanii hidhaa agarsiis nutti baay'isaniif jecha biyyaa babbanne qeerroon akkeetti kan isheen baay'een kan laga seene kan biyyaa babbade kan du'e kan harkaa miila dhabe sababa kanaaf haa ta'u anis baqaannaa kanaan dhufee Finfinneetti galee Finfinnee dhufee asii barumsa gaafan eegalu akkuma baqataa tokkotti asitti baqanne jechuudha 2018 yeroo adda bilisummaa Oromoo ni gala jedhame inni jimaata sanbadduraa keessa akkas gala ani immoo roobii akkas alaabaan magaalaa Finfinnee keessatti ni dibama ni fannifamallee ture nan qaba suuraa kan alaabaan gullallee bakka marfata gullallee sanatti dhaabamellee nan qabatu alaabaa inni fannisaa jirruuti kan uummati kan mootummaan guddisee jiru warri magaalaa Finfinnee keessumaa gullallee keessa hedduu isaanii jira isaan kun ijoollee Oromoo hedduu mandara gidduutti yeroo reeban nan argan ture baay'annee ture nuti waraanna siin jira jarri sunis achi jiru yeroo kana baay'annee tu deemaa jirru jara kana baraaruuf jennee alaabaa dibnee maal jennee tu deemaa jirru qaamni hin beekamne fagoorraati natti dhukaase luka kiyya cabsee ture mana yaala illee hedduun ciise kiraanchiin deemaan ture amma rabbiin galata fayyeera bakka adda addaa deemee kan wallaanamee fayyee jira waan hedduu keessa dabarre akkuma miidiyaa inni cabees fayya wantichi akkasi baay'ee nama gaddisiisas namatti tolaga inni guddaan immoo lubbuudhaan hafuudha gaafiin koonni biraan immoo qeerroo duriitiif qeerroo ammaa mee garaagarummaan isaanii maali qeerroo durii akkamitti ilaaltaa qeerroo ammaa immoo akkamitti ilaaltaati galatoomeen duruma kaasee akkas ijoollee qeerroo kana waliin kan hojjetaa turre kai waliin kana yoo jenne kana goona yoo jenne waliin mari'anneeti yoo macci in kana jedhe tuulamni sinka wal duukaa kaa jechuudha bakki adda addaa irraati Oromiyaan Arsii Baalee maal osoo hin jedhin wal duukaa kaa amma garuu yoo macca keessaa dhumaa jiru ta'e bakka biraati taa'ee ilaala qeerroon dura akkas hin turre keennan wal duukaa kaa kan ammoo mootummoonni darbanis yeroo beelaa sana barataan keessanas hamma har'aatti beeka mootummaan kamiyyuu jechuudha qeerroon ka'ee jennaan humni isaa ibidda dhaamsuu hin dandeenyedha ibidda Kaalifoorniyaa keessatti amma ka'ee caalaadha qeerroon paawuriinsa amma garuu taanii wal ilaaluutu jira yoo du'ees amma baratamaa dhufe namni tokko hin du'e jechuun waan tokko ta'an jira Oromoon amma kaleessa dheengadda hedduutu iddoo tokkotti boolla tokkotti ajjeefamaa jira akka baratamaa ta'aa dhufe jechuudha maaliif callisnee wal ilaaluu irraan kan ga'edha dur qeerroonni hin rukutame hin du'e osoo hin taane hin rukutamee dhageenyaan hin hidhamees dhageenyaan hamma jeeqama amma akka gadhiifamu godhama amma garuu kallattiin inni irraa dhaamsa fudhatu hin beeknu itu garuu waan biraa dhiisee kallattii irraa dhaga'uu dhiisee walii isaa wal dhagee gaarii natti fakkaata kanaan kan ittiin wal caalu dur walii keenya wal dhageessi ijoolleen qeerroon amma garuu taa'ee wal ilaala yeroo inni tokko ka'u inni tokko taa'ee ilaala. Qeerroon jira jettee yaaddaati? Qeerroon hin jiru jechuun hin ulfaata garuu hojii isaa durii dagateera qeerroo jechuun ibidda saafaadha baay'ee ho'aadha jechuudha ibidda aduu saafaa keessa hoggaa deemtu hedduus gubani qeerroon sagalee isaa qofatu ibidda caala ture amma garuu qabbaneessaniiru maaliif akka qabbaneessan hin beeku in oolu ammas rakkinni kun garmalee dhiibaa gaafa dhufu iddoo duriitti deebi'uun isaan oolu. Tarii deeftii qabdu jechuudha. Hin deebi'a maaliif gorsaa barbaadama hayyuu barbaada hayyuun yeroon hayyuu siin jedhu kan amantii osoo hin taane kan Oromoo qofa waan Oromoo laallatu malee amantiisa sana waaqeffataadha peenteedha ortodoksiidha osoo hin jedhin Oromoo jedhee kan qabu Oromoo jedhee waan Oromoo kan itti himu kana barbaada qeerroon waan isa waan dhaggeeffatu qaba ta'ee hin beeku amma yoona gurri isaa ala jira baay'ee qeerroon jechuudha namoonni yaada qeerroo kana hubatan bilisaan isa ta'u karaa miidiyaa keessanii isa ta'u utuu qeerroo kanaaf dhaamsa dabarsanii jedha. Tole gara gaafii gobraatti yeroo darbu miidiyaan keessan yeroo baay'ee giddugala aadaa Oromootti nan argaa sagantaa yeroo jiru isinii fayyamameetidha moo amma kan akkamitti? Galatoome kana anumatu itti gaafatamummaa mataa kootiin fuudhee yeroo baay'ee miidiyaa kana yerootti ani yeroon achi ga'u nanni miidiyaa kana yeroo isaan maqaa ilaaluuf jedhani yerootti maayikii keenya dhossin dhufaatu jira darbuu sodaachuuf jechuudha isiniin iyyamne waraqata soo qabnu isin iyyamne jedhu yoo waraqata innumti achi yeroo yammoo sun dabarsu kallattii wal keessa daddabarsanii fidu waan ta'eef waan hedduu keessa dabarree sodaa hedduudha maaliif dhimmi aartii Oromoo siyaasii Oromoo bira ga'uu qaba dirqama aarsaa gaafata akkuma cabee fayyee akkuma miidiyaan keenya hidhaa keessa jiru dhokotaan isa ta'u ifaanis Oromoof dhaamsa dabarsuu qaba kanaaf waan hedduu keessa tarree taaksiillee waan kaffaluu hin qabnu meeshaa kana baanneeti kan hin deemnu
waan akkas riiskii fudhannee jechuudha itti gaafatamummaa fudhanneeti kan deemnu. Kanaaf. Tole keessatti illee kaasteetta bakka dhaloota keetii mee eessatti dhalattee eessatti guddattee haala kamiiniti barnoota kee haala akkamii keessa dabarteeti kan itti as keessee darbee hojii kana dhuunfaa kee godhattee hojjettamoo kan biraas biratti dabalattee waan hojjettu qabda. Galatoomani ilma Maccaatti siin jedheera godina Wallaggaa Lixaanaa mana sibuu magaalaa Mandiitti kanan dhaladhee guddadhee barumsa koo muraasa illee achitti barees magaalaa Finfinnee kanattis bareen jira. Egaa biyya kee keessaa jaallatteen baatu biyya yeroon jedhu amma Oromiyaa keessa jirtutti biyya keedha. Bakka dhaloota kee keessaa jaallatteen baatu dirqiisa baasa. Na yaadadha 2015 mucaa Geetuu Alamaayyuu jedhamu sana ajjeesaa jedhamee yeroo ergame jira. Kumaandar Admaasuu jedhama godina kan Wallaggaa Lixaa irratti itti gaafatamaadha magaalaa Gimbiiti. Mucaa sana ajjeesaa jedhamee yeroo itti ergamee jiru jira. Ani hin beeku garuu yeroo itti poolisiin tokko garraamidha. Dhokodhu beenu yeroo inni siin jedhu faatu jira. Maaliif barbaadamaa waan jirtuuf dhokodhu beenu yeroo jedhamu jira. Haala kanaan guyyaa sana akka hin taane mana haadha kiyyaa yeroo maatii kiyyaa irra kan isa kattaanii gadi yaasanii gaafa dhaqanii ilaalan meerri inni jiru kanuma manuma akkasii keessatti kan isin akka waan sodaachisaatti dhuftan jedhanii yeroo sanan makiinaa fe'umsaan biyya sana keessaatii ba'e. Yeroo makiinaa fe'umsaan ba'u ammas sakatta'umsi jira yeroo Gimbii seenuuf jettu. Kan makiinaa fe'umsaa mootarri kan keessa jiru jira bakka wayyaafata fakkaatan. Achi keessan dhaqodhee ciisee ture. Dhufanii lafa sakatta'an ga'anii waraanni achi meeshaa qabatee jira maqaan keenya achi jira. Yeroo kana carraatee tiraafikii kan poolisii Oromiyaatti dhufee itti sakatta'uun shakku warra konkolaataa fe'umsaa kana fe'anii konkolaataan isaanii buna fa'aa maal fa'aa waan ta'eef lafa dhokotaa keessa barbaadu. Akka saanduqa sana rurrukute namichi. Ani achi keessa ciisee jira dhokadhee jira mootarii jala jechuudha. Yeroo kana homtuun jiru jedha konkolaachisaan neera waan ta'eef hiriyaa koodha konkolaachisaan sun illee. Homtuun jiru lakki bani malee jedhee gaafa inni banoon achi keessa ciisee jira. Tiraafikiin sun utaalee bu'ee nee dhaabate maa inni jedhan achi meeshaa qabatee dhaabatu lakki homaa miti ilaalaan jira jedhee gaafa dhu ani achi keessa ciisee jira maa inni. Reeffa fuutee isa deemaa jirta. Reeffa miti mana hundana keessa jira waraqaa eenyummaa waan hin qabneef hin dhokadhees keessa jira jedhe. Ana miti ituu waraanni sun dhufee si argeera ta'e kam taata innaan. Egaa waaqumatti siin naa fide waan ta'eef waan hin godhuun qabu hin jedheen. Ammatu waan tokko hin dubbatin garuu dhuguma fayyaadhaan naan jedha ammas deebi'e. Dhugaa rabbeenoo fayyaa koota ID waan hin qabneef waan ittiin darbu waan hin qabneef hin dhokadhe malee rakkoo biraaf miti. Isinummaa nama deebistu yoo nama akkasiin qaban ol darbuu hin danda'u innaan. Amma afaan kee walitti qabadhuuti darbiiti ce'itii keessaa beenaan jedhee. Konkolaachisaan sun illee hedduun namicha sana hedduu galateeffannee kanumaan dhufnee magaalaa Finfinneetti galleeti kan rukutamuu kosa nafaarraan ga'eensiin jedha. Baay'ee nama dhiba seenaa ajaa'ibaa qabda. Ture gara miidiyaa keessanitti gaafa deebinu miidiyaan keessan namoota ammamiitii wajjin hojjechaa jira haalli isin wal wajjin dabarsaa jirtan haala ulfaataa kana keessatti mee maal fakkaata? Egaa miidiyaan ONN 2018 kaaseeti kanas galee jiru amma naannoo waggaa 4-5 namoota hedduu namoonni dhufanii baay'inaan kan hojjetamu tola ooltummaadhaanidha miidiyaa kana keessatti kan hojjetamu namoonni dhufanii waan qarshii argachuu dhiisuu dhabuu dandeessa atillee dhuftee akka turte nan abdadha ati isaan keessaa tokko egaa qabsoodha jennee egaa kutannoo barbaadan amma yoonaatti namoonni dhufanii ba'u naaleef dhimma Oromooti jennee dursine namatti himna namni dhufuu barbaadu ofiisaatti murteessee dhufuu qaba. Amma immoo namoota wajjin hojjechaa ture Dassuu Duulaa Biqilaa Manuufaa kunillee nurraa qabamanii hidhamanii kun amma gara waggaa caalanii jiru. Egaa akkasuma akkasittitu marcaanoo amma gara nama 5 taaneerra akkasitti jirra. Miidiyaa kana keessatti gaheen keenya guddaan maaludha? Ani yeetoo amma mootummaan TV kana nu jalaan cufanitti TV kana naannoo miliyoona 10 nu gaafatanii deebisanii nu jalaa cufanii tochi bu'iin saatalaayitii irra nu hojjedha qophii garaagaraa illee nu hojjedha diitaras kaameraamaaniin asii tokko waan akkasiiti. Tole mee hojii aartii keessas jirta mee aartiin siif maalodha? Hojiin aartii immoo akkam namatti tolamoo? Gaariidhaan aartii abaluuf fakkeenya naa ta'e osoo hin jedhin duraan mana barumsaatti oduu ispoortii dubbisuu jalqabe eenyuyyuu kilabii HIV keessaa hojjannaa turre sanumarraan kan ka'edha maaliif waan ati jalqabarra turte dhufee yeroo inni itti ga'utu jira aartii ispoortii ganama yeroo deemnu oduu dubbisuudhaaf hundumtuu oduu dhaggeeffachuudhaaf dhufa yeroo nu oduu dubbisnu kanaaf aartiin anuma isuma aartii hojjetu sanadha aartiin akkaataan itti hojjetu akka sana murteessa waan ta'eef akkasuma akkas diraamaa tokko illee nan barreessa wantoota adda addaa nan yaalan ture
walaloo kanatu naan qabamu yeroo baay'ee mee ka'ee walaloo barreessa jedheen gara baallee 5 barreesseen naa dhufuu diddeen naan dhiise. Garuu amma asoosama nan barreessa, aadaallee nan barreessa, kitaabilee lamaan tokko harkaa qaba. Fiilmiillee ta'uu sadaan dhufan tokko qaba. Asuma illee namoonni fiilmii fedhii aartii qabdanii fiilmii kana nan kennaaf akka isaan hojjetaniif yoo barbaadan jechuudha. Kitaaba kiyya immoo barreessee xumureen jira. Egaa wanta deemna waan barbaachisu hedduu waan qabuuf ittuman jira jechuudha. Aartii irratti wanta aartiin Oromoo qabsoo keessalleetuma qabsoo keessaa yookiin immoo waan tokko fuula duratti ilaallee deemaa jiru kana keessatti aartiin hin barbaachisa. Gaafumatuma bilisummaa barbaada Oromoon. Bilisummaa yoo dhufeeyyuu aartiin dudduba jira taanaan bilisummaa nusitti hin tolu. Mee waa'ee aartii irratti maal dubbachuu barbaadda? Galatoomii aartiin mataan ishee qabsoodha. Ijoolleen keenya laga jiran illee kitaaba hedduu barreessaa jiru. Maaliif aartiin mataan ishee qabsoodha. Bu'aa bahii dhala namaati. Ifaa jallee qaba waan fuulduratti arguu raagda. Waan hedduu of keessaa qaba jechuudha. Haala jiruuf jireenyaa naannoo keessa jiraattu, magaalaa keessa jiraattu, biyya keessa jiraattuu fi akka addunyaatti. Kanaaf aartiin amma gara Oromootti yeroo dhufnu gaariidha, guddachaa jira. Garuu wanti wal fakkaataatu baay'achaa jira. Fakkeenya amma aartii keessatti wanti barreeffamaa jiru gara caalu walaloodha. Dhugaadha, walaloo keessatti gadda keessa gammachuu ibsachuu dandeessa akkuma geerarsaa. Mee asoosama ammas wanti barreeffamne hedduu jira. Kitaabiin barreeffamne maaliif Oromoon amma waan amma Wallaggatti ta'aa jiru, Horroo Guduruutti ta'aa jiru, Booranatti beelli ta'aa jiru, Gujiitti maal ta'aa jiru kana hunduma isaa yoo barreessite waan qabatamaadha. Asoosama seenaa dhugaati jechuudha. Seenaa ta'uu danda'a waan ta'eef. Lammata immoo gareetu jira. Ispeeshaalii amma gara galma aadaa kana deemuudhaafati garees barbaachisa. Kitaabii kennamee baay'een akkasii dhufuuf yeroo baay'ee piroomoot gochuun gaariidha. Inni hordoftoota 50,100 qabu yoo siif piroomoot godhe isa ankee 5,000 caaluu danda'a. Garuu garee dhaabbachuu dhiisuudha. Maaliif fiilmii yoo hojjette gareen hojjetta. Maaliif amma fiilmii hojjechuu yoo barbaade gareen sun otoo jiru hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ammallee akkuma aartii keenya akkuma sila qeerroon waliin ta'uu qabu akka durii yeroo laafaa sana akka isaanii sanatti baay'atanii jaalalaan. Amma hojjetamaa jira fiilmiin gaariidha. Haalli namarra jiru ka duriirra baay'ee fooyya'aa jira. Garuu waa'ee dhimma garee kana dhiisuudha. Oromoo jettee kaatee Oromoof hin barreessa jettee naa Oromoo qofa hirmaachisuudha. Oromoo hunda ishee hirmaachisuudha. Malee garee akkasii fuutee kaatee garee wal beettuun ol waamteennaan biyyittiin tun diigamti. Akkas taanaan Wallaggaa waama, inni Gujii waama, inni Arsii waama jechuudha. Arsii keessaan fuuta, Wallaggaa keessaa, Boorana keessaa akkasitti yoo fuute garaagarummaan nuti qabnu, garaagarummaan uffata aadaa nuti qabnu bareedina iddoo tokkooti. Bareedina Oromooti, Oromiyaatis. Kanaaf garee dhaabuun barbaachisaadha. Waa'ee garee kana dhiisuun barbaachisaadha. Oromoo hedhii hojjedhu malee garee ittiin hojjetin. Nama beekamaa tokko fuutee, nama waa'ee diraamaan beekne tokko fuutee, ispoonsara barbaachaaf yookaan waan tokko barbaachaaf fuutee keessa taanaan gatiin qabu. Fiilmiilee hojjetaman hedduu taajjabuu dandeenya, dubbachuu dandeenya waan baay'ee jira waan ta'eef. Oromoon immoo walqixxummaan wal ilaaluudha. Jaalala qofaa miti Oromoon walqixxummaa malee saannan buusee yeroo bishaan gaafattu aannan sii kennuu qofa osoo hin taane maal hojjechaa jira? Boorana Gujii jedhee wal qoodaa jira. Kuni abadan hin barbaachisu. Hafuu qaba. Aartiin walumaa gala aartii jechuun qabsoo jechuudha. Yeroo qabsootti akkamitti sirba sirbite jechuu hin dandeessu. Sirbi jaalala fakkaatu hundi isaa qabsoo ta'uu danda'a. Sirbi qabsoos jaalala keessa jiraachuu danda'a. Kanaaf ammallee warri barreessaa jiran, warri hojjechaa jiran kana caalaa akka inni guddatu abdiin qaba. Waa'ee ija wal ilaalanii wal fiduu keessa akka ba'an abdiin qaba. Akkasi. Tole dhumarratti yaada yoo qabaatte akkasumas immoo kun asirratti gara aartiitiin kun deebi'uu qaba akka qeerroo tokkotti dhumarratti walumaa galatti gabaabsitee yaada qabdu. Kan asirratti kanuma ammaa asofnedha. Oromoon waan waliin ta'uu qabu turre jiraata. Waan qofaa isaatii waan akka maatii isaatii dhiisee waan waloo irratti hirmaachuu qaba. Kun akkuma amma Oromiyaa kallattii adda addaa godinaalee onoota adda addaa keessaa namni dhumaa jiru teenya ilaalla taanaan gaariin ta'u. Argaa oolla sooshaal miidiyaa kanarraati yeroo inni tokko baga du'ee jedhu amma fakkeenyaaf waan ta'eef jiru amma irreecha irratti akkamitti sirbitatu Oromoon du'aa jiru jedha. Nuti yoo sirbuu dhiisne iyyuu irreecha nafu. Irreecha kana immoo akka addunyaatti akka Afrikaatti kan dorgomsiisaa jirru. Kanaaf amma yeroo kana irreecha kanarrattis wal eegne Oromoon tokko ta'ee sagalee isaa dhageessisuu qaba. Maaliif akka addunyaatti akka Afrikaatti jenneerra. Oromoo dhumaa jiru kanaaf sagalee ta'uun carraa argatte itti fayyadamuu qabda. Warri faallaa Oromoo ta'an yeroo baay'ee yeroo akkas paarlaamaa akka carraa dabareen isaan ga'u
yeroo argatan sanatti kan isaan iyyan. Oromoon yeroo argatetti baay'ee tattaaffachaa jira Oromoon hin ciisne hirraafne illee moona. Hiree matee inni kaanitti dhumee namoonni baay'een 2018 bilisummaa namoonni itti fakkaatee jiru. Bilisummaa xiqqoo yeroo sitti mul'attu waan cimaan akka dudduuba jiru baruutu irra ture. Itoo akkuma jedhame sana waraanna galu jedhee galameerate silamaadha taanu. Gumaa kee sii baasuu fi kan siif bakka bu'eetu jira kabiraan. Akkuma gooftaa Yesuusii ofiisaaf aarsaa ta'e sana jechuudha. Kanaaf tokkummaan barbaachisaadha. Yerootti sagalee walii ta'uun irra jiraatu sagalee walii ta'uudha. Namni hedduun immoo hidhamee jira mana hidhaa. Oromiyaa keessa akka jirtu Oromoon gara caalu mana hidhaa jira. Hayyooti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo inni keessaa illee gaazexeessitoonni Dassuu Duulaa Biqilaa Amanuufaa kuni namoonni hedduun mana hidhaa jiru. Kanaaf qeerroon ammallee sagalee isaa Oromoo irra kaa'achuu qaba. Walii isaa irra kaa'ee wal dhaggeeffachuutu irra jiraatan jedha. Gara aartiitti yeroo nuuf immoo egaa aartiin siyaasa jenneerra akkuma kanatti aartiin akkuma jiru kanatti guddachuudha. Waan biraan qabu kana caalaa dabalaa deemuudha malee ka duriirra hedduu waan dabaleef amma gidduu kana malee natti fakkaata kan dhaabate malee torban inni eebbifama. Baay'ee gaariidha. Lammata immoo fakkeenya yeroo kitaaba kana yeroo fiilmii kana gatii madaalawaa gochuu qabda. Oromoo jettee jennaan maaliif bu'aa barbaadde taanaan kitaaba tokko 1,000 iyyuu godhe. Garuu nama sirraa bituun argattu nama dubbisuun argattu. Gatii madaalawaa gootee numti mataan keenya yeroo itti dhannee dhabnu jira jechuun kitaabati birrii 100 hin bita jettu birrii 200 yeroo bitamu jira 250 yeroo bitamu jira. Aartii guddisuu jechuun immoo kitaaba sana birrii qarshiirra dhoobdee miti guddina isa madaalawaa gochuu irra jiraata. Namooti kitaaba barreessitanii fiilmii eebbisiistan illee gatii waan hundumaa madaalawaa godhaa Oromoo jettanii erga kaatanii lammata immoo Oromoon kan inni itti kitaaba kanas fiilmii kanas eebbisu galma aadaa Oromoo qofa godhe. Finfinneen kan kooti jecha yeroo hundaa galma aadaa Oromoo sana qofa dhaqa. Beeraawii teyaatirii maaluun egzibiishinii galma hedduu jira. Maaliif achitti hin godhu? Ofii masaaniitti Finfinnee keessaa obaasaa jira jechuudha. Aartiin qabsoon ergatee qabsoonni jalqaba namni tokko kitaaba tokko dhaqee beeraawii keessatti yookaan egzibiishinii bakka dirree masqalaa sanatti yoo dhaqee godhe jijjiiramni wayiin dhufa. Kaalleetti yaaduun nurra jiraatan jedha. Haganuman jedha. Ogeessaa ONN geesu hedduun si galateeffadha maqaa Oromiyaa Kaaffee Miidiyaatiin galatoomis hin jedha. Ayyeetillee yeroo kee qaalii aarsaa gootee dhuftee yaada irraa fudhachuu kee fi uummata Oromoo yaada kan akka hanga gochuu kee hedduu galatoomis hin jedha. Horii. Akkas ture egaa taphni keenya geetu wajjin yeetu baay'ee galateeffannaa yeroo isaa nuu kennee gaaffiif deebii nu wajjin gochuusaa dhaggeeffatoota keenya isiniinis baay'ee isin galateeffanna. Qopheessituun keenya boontuu ani immoo Saamiin jedhama. Amma deebinee wal arginutti nagaan oolaa lafa ooltanitti immoo nagaan bulaa.